Anfield Roaditti morkii jabaa tureen tapha hawwataa jechuu dandeennaan hanga ammaatti kan daawwanni keessaa morkii jabaan kan itti mul'ate yaaliiwwan jajjaboon gooliidhaati jettee hedduu goolii eegaa ga'umsa jabaa qabu Thibaut Courtois'dhaan kan dura dhaabbatame tapha Liverpool 1-0dhaan Real Madrid injifateedha. Baay'ee qoraa turan taphattoonni ittisaati hanga sarara fuulduraa Liverpool Thibaut Courtois garuu inni immoo ga'umsa isaatiin ol hiixatee lafa jalallee gara barbaadetti miilan harkaan waan hundaan kan inni deebisaa ture ta'u baay'ee hawwataa ture. Iddoo hunda jira amma fakkeenyaaf goolii keessa goolii egaa tokkotu jira miti qaaman Thibaut Courtois garuu qaaman tokko haa ta'u malee xiinsamuudhaan bakkuma hunda jira. Kallattimoo kamiinuu kubbaa gara gooliitti rukutamte hin deebisa. Akka ga'umsa Thibaut Courtois'ti silaa kaleessa Real Madrid Anfielditti qabtee argatee deebi'uu qaba ture. Haa ta'uti garuu taphattoonni Liverpool illee daran fooyya'aniiru kaleessa kan liigicha irratti beeknu sanaa miti. Conor Bradley hudhee qabe Vini Junior dabarsuu hin dandeenye Mbappeen sochiin taphaa isaa hin turre baay'ee Szoboszlai irra deddeebiidhaan Florian Wirtz kan dura kumatamaa ture akka waliigalaatti taphattoota hunda caalaa sochiin inni taasisaa ture baay'ee olaanaadha. Van Dijk illee kana dura dogongoroota xixiqqoodhaan gareen isaa goolii keessummeessaa ture. Kaleessa garuu yeroo garagaraatti addaan itti bu'ee carraa goolii ta'uu maltu Thibaut Courtois jalaa deebisu kolfaa ture seeqaa ture. Inumaayyuu dhumarraa yaada miidiyaaleedhaaf kenneen kan bara 2022 Paris na yaadachiise Thibaut Courtois jedhe jala darbuu hin dandeenye kubbaawwan jajjaboo taphattoonni Liverpool dhiitaa turan rukutaa turan Thibaut Courtois salphatti baasaa ture. Dheerina qofaa miti taphattoonni goleegdoonni hangasaa dheeratan jiru garuu Thibaut Courtois iddoo hunda jira. Kallattii mirgaan haa rukutamu gubbaan jalaan haa rukutamu bitaan haa rukutamu Thibaut Courtois argita. Kanaaf akka ga'umsa Thibaut Courtois'ti sila Real Madrid qabxii argatee bahuu qaba ture. Haa ta'uti garuu McAllister daqiiqaa 61 irratti goolii galcheen Liverpool qeessaatti milkaa'eera. Waa'ee Arnold illee sokaasneetti tola. Taphataan kun bilisaan gadhiisee gara Real Madrid deeme kaleessa miira lamatu ture. Yeroo inni qaama ho'ifatu yeroo gara dirreetti seenu gariin isa leellisuu isa faarsuu gariin isatti dheekkamaa turanii. Waan kilaba kanaaf gochuu qabu godhee waancaa danuu kilaba kana waliin argatee kilaba biraa carraa biraa liigii biraa yaaluudhaaf gara Madrid deeme garuu deeggartoota muraasa hin gammachiisne. Deemee daqiiqaa 10 xumuraa irratti miidhama waan qabuuf teessoo jijjiirarra taa'aa ture harka caalu gara daqiiqaa 10 waafu garuu gara dirreetti seenee kilaba isaatiif garuu homaa gochuu osoo hin dandeenye dirree dhabeera. Kabaja deeggartoota sanaaf qabuuf innis yoo goolii galchallee gammachuu koon ibsadhu jedhaatii ture. Akkan ibsanne beekamaadha. Maaliif amma yeroo baay'ee taphattoonni kilaba isaanii duraan irratti goolii galchanii gammachuu ibsatan taphattoota dhiibamanii bahan. Dhugaadha. Isaan malee kabajaan baay'een. Waancaa barbaadu argateera. Waan dhabe hin qabu. Kanaaf taphataan kabajaan geggeeffame kilaba isaarratti goolii galchu. Gammachuun ibsatu deeggartoonni akkasitti xiyyaa turan sun ammoo warreen gantuu jedhanii isa laalaniidha namoota muraasa malee kabaja kennaniif hedduun isaanii waan ta'eef Trent Alexander-Arnold kaleessa daqiiqaa muraasa jijjiiramee seeneera. Tapha sanaan yaaliiwwan kallattii goolii eeggatan 9tu ture gama Liverpool Real Madrid 2 qofa kan isaan yaalanii caalmaa tapha kan fudhate Real Madrid ture. Haa ta'uti garuu waliigalaan ani tapha kaleessaa sanarratti tapha diraamaan guutame Thibaut Courtois inumaayyuu McAllister caalaa taphataa cimaa odoo jedhamee filatame ni jechisiisa ture. Donnarumma bara darbee booda amma goolii eegaa jabaa yaaliiwwan akkasii deebisee isa agarre gama Liverpool Dominic Szoboszlai illee sochiin inni taasise baay'ee olaanaa ture. Sarara gidduu boqonnaan dura irra deddeebiidhaan goolii galchuuf yaalaa kan ture isa maaliifuu kaleessa Liverpool milkaa'eeti kan inni jiru lameenuu injifatanii walitti dhufanii amma garuu Liverpool gara ga'umsaatti deebi'aa jiraachuu isaa agarsiiseeti kan inni jiru. Virgil van Dijk taphichaan booda yaada kenne keessaa qeeqawwan nutti kaan hir'isuuf akkuma Arsenal cimnee morkachuu qabna ga'umsi kaleessa dilbata dhufullee ta'u Manchester City irratti dhufuu qaba jechuudhaan taphattoota akeekkachiiseeti kan inni jiru. Arsenal fakkeenya fudhachuun isaa gaariidha. Seenaadhaan dhugaa dubbachuuf hanga Liverpool England keessatti akkuma Manchester United seenaa jabaa qaba. Haa ta'uti garuu seenaan yeroo mara hin hojjettu amma dorgommii biyyaa fi biyyaan alaa irratti
hanga Arsenal kilabni cimaan ni jira inni iyyaan booda irratti deebina tarii kan Arsenal. Kanaaf tapha sanaan yaada sana kenneeti jira. Taphoota biroo haa kaasnu yeroo hojii deemuuf boonjee Paris Saint-Germain 7-2 Leverkusen injifatee Bayern Munich 4-0 Club Brugge injifatanii taphni kaleessa Parc des Princes walitti dhufan injifannoo Bayern Munichiin xumuramee sana caalaa garuu Ashraf Hakimiin miidhamni jabaan isa mudate Luis Diaz balleessaa isa irra raawwatameen daqiiqaa 45 kilabiinsa akka taphataa hir'uun taphatu taasise taatee biraa kaleessa turedha. Luis Diaz jalqaba sagantaa waldaa eenyu gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa baase namni baay'een gungumaa ture. Maaliif tapha waancaa kan fakkaatu PSG fi Bayern Munich Liverpool Madrid waliin sa'aatii wal fakkaatatti sana guyyaa tokkotti taphachuun isaanii maaliif sagantaan kun osoo jijjiirame waan jedhu sadarkaa gungummiitti jaallattoota kubbaa miilaa bira ture waan ta'eef. Akkuma tu'etti Luis Diaz egaa Liverpool keessatti san mara mindaadhanis waa maraan xiqqoo ittiin tolle gadhiisee kilaba kanatti makame gahumsa gaarii mul'isaa jira. Kaleessa walitti aansee goolii 2 galche daqiiqaa 32 irratti. Haa ta'uti garuu boqonnuma dura kaardii diimaadhaan bahee gamoo ijaaree deebisee ofumaa diige. Rabbi baase malee osoo PSG'n carraa taphataa hanquu uumame sanatti fayyadame Munich seenaan isaa jalaa bada ture. Seenaa hoon jedhu Vincent Kompaniin bara kana gahumsa olaanaa irratti argama leenjisaan kun taphoota 16 walitti aansanii injifataniiru sadarkaa biyyaa fi Awurooppaatti Champions League arfanoo injifataniiru. Amma taphoota 16 kanaan goolii 56 garee morkattoota irratti galchan. Kana jechuun hangam garee cimaa akka ta'e hangam riikardii olaanaadhaan imalaa akka jiran kan namatti mul'isudha. Kilaboota Champions League kanaan illee dursaa jiran keessaa Bayern Munich keessa tokkodha. Arsenal waliin taphoota arfanoo injifachuun qabxii 12 dursaa jiru. PSG'n garuu Ashraf Hakimiin imimmaan dirree bahee miidhamee tarii miidhamni isaa hangam dirree akka isa fageessu qorannoo dabalataa barbaadus PSG'n garuu carraa argatetti fayyadamuu hin dandeenyu. Kan biroo Usmaan Dimbeeleen illee daqiiqaa 25 irratti innis jijjiiramee ba'e. Jijjiirran tasaa kun jijjiirran dirqiin taasifame kun PSG'n qabxii barbaadu akka hin arganne isa taasiseera. Dursee galchellee baariin jalaa qabte Dimbeeleen. Dimbeeleen miidhamee ba'e daqiiqaa 25 keessatti Ashraf Hakimiin akkas boqonnaan dura innis baatameetoo wasaasaan baatamee dirree bahee kun kilabicha akka qabxiin argan isa taasiseera. Jao Neves ka daqiiqaa 74 irratti goolii mo'amurraa hin baraarre kan lakkoofsise. Eyyen Serge Gnabry'n sibiilli kan jalaa deebisee Kimmich daqiiqaa 45 irratti yaalii jabduu yaalee akkasuma kan goolii galuudhaaf hin danda'amin kanneen hiraman keessatti Vincent Kompany'n kilabii kana akka fooyyessaa jirudha. Egaa Luis Diaz akkuma yaadannu gaafa balleessaa sana raawwatu jalqaba kaardii akeekkachiisa kennaniif abbaan murtii ergasii kaardii diimatti jijjiiran vaariin ilaalanii balleessallee ilaalee vaariin kun akka jijjiirsisu sagarreetii jirraa dhuguma balleessa baay'ee jabaa ture miila isaa bitaa kanarra kan inni gadi ciisee akkatti cabe bu'aa ba'ee osoo akkasitti miidhamuu baate imimmaan roobsaa dirreedhaan ba'u ture. Jao Neves sanaan boodallee yaalii jabduu taasiseetii ture haa ta'uutiin milkoofnee fi waliigala kaleessa mo'ameetii jira. Arsenaalis milkaa'ee jira gara Cheekii maluudhaan goolii 3-0 kan inni injifatee Merinoon gahumsa gaarii mul'iseera. Bukaayoo Saakaalleen akkasuma Yokeresis yoo hin jiraanne taphattoonni jiran Arsenaaliin akka alaa galchuu danda'an argineetii jirra. Arsenaal milkaa'ee caalaa injifannoon itti fufeessoo inni salphata jedhee yaadaan. Kilabni kun riikardii olaanaa galmeessisaa jira waan nama ajaa'ibu. Tarii sadarkaa liigichaatti waancaa barootas dhiyoo waancaa fudhachuu dhabuu isaatiin wal qabatee tilmaamni salphaan haa kennamuuf malee bifa amma durii sanarra hin jiru Arsenaal. Akkuma fakkeenyatti osoo kaasnee taphoota Champions League Awurooppaa gooliin tokko osoo ittiin galiin kilabiin injifatee yoo jiraate Arsenaal. Inter Milan har'a qaba waan ta'eef itti galuu danda'a. Arsenaal fi kilaboota 36 hirmaachaa jiran keessaa isaan lamaan qofaan gooliin ittiin galle. Kana qofaa miti. Taphoota waliigalaa hanga ammaa itti hirmaachaa jiruun qabxiin inni galmeessaa jiru waan ajaa'ibaati. Liigichaan Champions Leaguein taphoota 4 jedhee akka waliigalaatti garuu taphoota 8 darbaniin Arsenaal goolii hin keessummeessine. Injifannoon edda galmeessise injifannoo kurnaffaa walitti aansee argateedha. Kanaaf daran cimnaan Champions Leagueidhaanis waan gaarii hojjechaa akka jiru arguun hin danda'ama. Sadarkaa liigittis egaa tapha kurnaffaasaa waliigalaan
galmeessiseera injifannoodha. Jabaan waggoota 20 oliin booda waancaa liigichaa fudhachuu akka danda'u kan namatti agarsiisudha. Miidhama wal qabate Arsenaal amma Kaayaavaat yoo miidhamu Mikel Merino qofa miti Andreetti seensisu. Bara darbe akkasitti fayyadamaa ture. Kaayaavaat yoo miidhamu Mikel Merinoon taphataa sarara gidduuti jijjiiramee seenee hangam goolii galchaa akka ture ni beekama. Kaleessas iddoo Yokoresh faanti hin jirre, iddoo Zubemendi faanti, Odegaard faanti hin jirretti Saakaa fi Mikel Merinoon garicha baatanii gara biyyaatti deebi'aniiru qabxii olaanaa galmeessan. Iyyan taphoota har'aa keessaa Manchester Cityin Borussia Dortmund waliin kan taphatu ni eegama. Barcelonaan Club Brugge waliin kan inni taphatu. Dhumarratti waa'ee Cristiano Ronaldo waan bunaasaa haa jennu akkuma yaadannu kaleessa afgaaffii Piers Morgan waliin taasisanii waan baay'eedha kan inni dubbate. Kanaan dura Arsenal galuuf yaadee akka ture, Arsenalin baay'ee akka jaalatu dubbate. Waa'ee Manchester United ittiin imalaa jiru ga'umsa isaa kanallee qeeqeera. Bakka itti beeynu hin jiru kilabii kana taphattoonni illee akka irraa eegamutti taphataa fi hin jiran jedhe. Akkanuma waa'ee Meesiiti wal qabsiisellee yaan inni jedhe jira. Keessumaayyuu dhiyeenya Wayniruunittu yaada kennee miire Meesiitu caala jedhee waan baay'eedhaan wal qabee kan dubbate. Haa ta'uutii garuu ayyaanni kun nan amansiisu jechuudhaan deebisee ture. Dhugaadha. Piers Morgan waliin afgaaffii taasiseera. Garuu Piers Morgan guyyaa guyyaadhaan kukkutee kutaa kutaan nutti agarsiisaa jira akka diraamaadhaa. Dhimmoonni Roonaaldoon kaasaa ture hedduun isaadha ni dhugaadha inni kaasuu dandeenya. Ronaldo fi Messi wal madaalchisuun rakkisaadha. Maaliif Messiin ga'umsa mataasaa qaba, cimna qaba, hanqina qaba. Ronaldonis akkasuma. Hundumtuu kallattii itti jiraniin baay'ina waancaa baay'ina meedaaliyaa argataniin osoo hin taane kallattii garaagaraatiin hundumtuu akkaataa itti leellifaman qabu. Kanaaf Messiinis cimaa, Ronaldonis cimaa jenneetu yoo bira dabarreen alatti waliin madaalchisuun murtee kennuun ulfaatame. Amma Ronaldoon ofirratti hojjetee taphataa maatii harka qalleeyyii keessaa argameedha. Rakkatee ifaajii ofirratti hojjetee sadarkaa kana ga'e. Meesiin dirree keessatti waan inni hojjetu waan ijaan laaluufillee rakkattuudha. Lamesiyatu isa utubee asiin gahe. Kanaafuu hundumtuu ga'umsa garaagaraa qabu. Kan Arsenaal waancaa fudhachuu danda'a jedhe dhugaadha. Ifaanyaan maaliif hin fudhanne? Qabxiin garaagarummaan morkattosaa waliin jiru qabxii 5dha. Kanaan duras garaagarummaa qabxii 8tiin dursee qabxii 7tiin dursee waancaa dabarsee kenneera. Yoo san garuu taphattoota hin qabu. Baraan osoo taphattoota qabu, osoo goolii galchaa jiru, osoo goolii ittiin galin taphoota 8 dirreedhaa osoo ba'u waancaa fudhachuu baanaan oomu fudhachuu hin danda'u jedhee yaadaan. Gaaffii gaafatame keessa yoom kubbaa miilaa taphachuu dhaabde jennaan yeroo wahii akka tapha dhaabu nan beeka sanaaf of qopheesseera. Garuu san murteessuun ni ulfaata. Maaliifuu yeroo tokko murteessuun koo hin hafu jechuudhaan Cristiano Ronaldoon dubbateeti kan inni jiru.